jirtan daawwattoota OMN gabaasaa addaati isiniif dhiyeessina. Biyya maqaaf sirna federaalizimiitiin bultii jaamtu Itoophiyaa keessatti dhiittaan mirga namoomaa sadarkaa yaaddeessaa irra ga'ee jiraachuu miidiyaaleen idil addunyaa hedduun walharkaa fuudhuun gabaasuu irratti argamu. Itoophiyaan olaantummaa garee tokkootiin dhuunfatamte seeraa fi heerri biyyattiin ittiin bulaa turte kabajamuu dhabuun kanneen sirna federaalizimii isa dhugaatti amanan balleessaa tokko malee hidhamuun lubbuu ofii takkittii saba ofiitiif aarsaa kaffaluu irratti argamu. Qaamni biyya bulchaa jiru rakkoo lammiilee nagaa irra gahaa jiru fala kaa'uu diddaaf hawaasa biyyattii wayita sabuuf yaalutu mul'ata. Akka fakkeenyaatti torbee darbe jechuunis gurraandhala 14 2021 muummeen ministeeraa gara lixa Oromiyaatti deemuun hawaasa lakkoofsaan muraasataan walitti qabee mariisisaa akka ture ni yaadatama. Haasaa muummeen ministeeraa lixa Oromiyaa magaalota akka Dambidolloo fi Shaambuu dabalatee jiddugala Oromiyaa magaalaa Ambootti dubbatee ture. Ijoo dubbii ta'uun miidiyaalee hawaasummaa irratti hokkara dhalchee ture. Kanaan dura Arsii keessa nama gowwaa tokkotu jira, gowwaa beekamu. Gowwaan kun leenca najjeesaa jedheetu bosona deeme. Bosona deemee isaa bosona galuu leenci nyaateen. Leencaan nyaatamuunsaa uummanni keessaa ba'ee adeeme sun hin beeku. Har'as leencaas ajjeesee deebi'aa jira. Boris leenca lama ajjeesee dhufaa jira. Xiqqoo ture mootummaan gootummaa isaa waan bareef badhaaseenaan badhaasaaf leenca ajjeese qabatee dhufaa. Waggaa waggaadhaan namicha leenca ajjeese jedhamee eegamu sana soo eegu namichis hin deebine leencis hin dhufne. Paartiin humnaan biyyattii bulchaa jiru kun humna waraanaa qabu fayyadamuun uummata doorsisuun akka dirqamaan isa deeggaran taasisuuf jalqabumarraa kaasee irratti hojjechaa ture. Qeerroowwan godina Qeellam Wallaggaa akka fakkeenyaatti yoo fudhannee jiru Dambidolloo qofatti torbee dabree fi kan amma keessa jirru kanatti waraanni komaandoo konkolaattota hedduun garasitti buufamuun hawaasa doorsisaa jira. Manneen hidhaa godinaalee lixa Oromiyaa garaagaraa keessatti namoonni hidhamanii jiran hedduun halkan dho'isaatti baafamuun ajjeefamanii kan gataman baay'eedha. Kana malees dargaggoonni nagaa hedduun mana hidhaa keessatti dararaan irra gahaa kan jiru ta'uu OMN jiraattota lixa Oromiyaa dubbisuun mirkaneeffatee jira. Erga muummeen ministeeraa gurraandhala 14 Dambidolloo dhufee deebi'es haala nageenyaa naannoo kana jiru hammaateetti jira jechuun kan komatan hawaasni magaalattii. Abiy Ahmad kan gara godinichaatti dhufeef kabajaa ummatichaaf qabuuf osoo hin taane filannoo dhufaa jiruuf jecha ummata gowwoomsuuf akka ta'e irra hedduun hawaasichaa hubatee jira. Battala Abiy Ahmad garana dhufetti hammi waraanaa humnaa ol baay'achuun namoonni umriin buleessa ta'an waltajjii san irratti dirqamaan akka hirmaataniif doorsisaa cimaatu ture kan jedhu qeerroon lixa Oromiyaa. Kaabinoonni mootummaa namoota waltajjichaa irratti qooda fudhatan kophaatti fo'uun nu hin filattan taanaan carraa hin taanetu isin mudataa jechuun manguddoota doorsisaa jiru jam. Namoonni amma mana hidhaa keessa jiran hedduudha. Garuu ammaaf mana hidhaa keessa maqaan kan qaqqabe Gannatii Kabaa, Taamiraat Baacaa, Carraa Xilahuun, Dammaqaa Tafarii, Shumaa Mokonnin, Amaanuel Baa'isaa, Bal'inaa Phaawulos, Iddiluu Taanaa, Mootiin Addisuu kan umriin isaa xiqqaadha. Mucaa ganaa xiqqaa ture kan isaanii mana hidhaa keessatti darraa jiranii. Mucaan kun waggaa tokko oliifidha kan inni hidhamaa jiru. Guuttataa Dhinaa Sanyii Yohaannis yookaan Sanbatoo maqaan isaa, Baddaluu Mulgeetaa, Gammachuu Biraanee, Taarikuu Weenii, Addisuu Warqinaa, Waldee Tolaa, Abbabee Guutamaa, Toomaas Sanbatoo, Obsaa Taaddasaa, Abdii Miratee, Xaayir Naasir umriin isaa 16dha. Daa'imman jechuudha. Gammachuu Tarfaasaa, Daawit Wandimmoo, Zakkariyaas Tolaa, Tsarraa Saamu'eel, Dararaa Taliilaa, Raajii Koolaa, Eebbisaa Kaasahuun, Eebbisaa Hordofaa, Guutamaa Oljirraa, Abrahaam Dastaa, Kaaleb Xilahuun, Raggaasaa Taakkala. Namooti kun kan ammaaf maqaan isaanii adeemu qaqqabedha. Abiy Ahmad waggaa dabre haasaa isaanii keessatti adeemee Wallaggatti yoon du'e kana booda Jimmaa fi Wallaggi, Baalee fi Wallaggi tokko ta'ee itti fufuu hin danda'u jechuun jechoota nama biyya bulchuu irraa hin eeggamnee fi Oromoo qoqqoodee dhabamsiisuuf karoorfachuu isaa calaqqisuu dubbachuun kan yaadatamudha. Andeemee bakka biraa hundee Oromoon tokko ta'eetu qabsootti fufa. Andeemee Wallagga hundee garuu kana booda Jimmaa fi Wallaggi, Baalee fi Wallaggi, Arsii fi Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hundee. Kanumarra dhaabbachuun qeerroon lixa Oromiyaa qaamni waggaa dabre Wallaggatti ajjeesu jee maqaa uummata qulqulluu xureessaa ture. Har'a maaltu dhalatee garana dhufee isa joof
haalli yeroo deebii kan kennituuf taate. Waggaa dabre wayita Abiy Ahmed kana dubbatetti hayyuu siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dubbiin Abiy jee sirrii akka hin taane irra deddeebiin dubbachaa turuun ni yaadatama. Kun shira mootummaan Itoophiyaa ittiin beekamu akkasuma ummatoota jidduutti wal shakkiin akka uumamuuf kan karra saaqe ta'uu dursanii dubbachaa turani hayyoonni kunneen. Gaafa wallagga hoggaadhaan hin ajjeefamna gaafa jedhan waan dubbatnoonni baay'een waan biraa se'aa ture. I know what they are trying to do. Wantoota amma adda addaa dubbatan is not accidentally miti. Kun maalinni shira mootummaan kun ittiin beekamudha. Dhaabi kun ittiin beekamudha. Uummattoota gidduu wannoo uumuu isa tokko asitti qabe isa tokko irratti kakaasu irratti duulchisu amma wanni hojjetamaa jiru exactly kanadha. Oromooni Oromiyaa irratti give up godhe naannootti qoodanii karoora qabu waayizawwee. Oromiyaa bakka shanti qooduu barbaadu. Lixa Oromiyaa, Baha Oromiyaa, Kibba Oromiyaa jiddu galeessa kan adda muruu barbaadu. Oromoo adda qooduudha, addaan baasuudha. Kana gochuudhaaf Oromummaa dadhabsiisuu qabu. Naannummaa cimsuu qabu. Naannoo sanarratti beekuma xiyyeeffateera. Oromummaa dadhabsiisuu barbaadu. Amantii ol kakaasuu barbaadu. Hayyoota kaleessa dhugaa fi rakkoo uummata ofii onnatanii dubbachaa turan kunneen har'a faallaasanii shororkeessitoota jaamuun mana hidhaa keessatti ji'oota hedduu lakkoofsisaa jiru. Hayyoonni fi qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiran har'as haala ulfaataa keessa jiranitti rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru qaawwaa argatanitti fayyadamuun sagalee saboo fi addunyaan akka dhageessuuf shoora ol'aanaa taphachaa jiru. Dhugaa uummata isaanii waan dubbatan qofaaf har'a mana hidhaa Qaallittii keessatti lubbuu ofii takkitti qabaniin aarsaa barbaachisu kaffalaa jiran. Hayyoonni Oromoo lagannaa nyaataa guyyaa 22 oliif gaggeessaa jiran haalli fayyaa isaanii guyyarraan guyyatti yaaddeessaa dhufullee qaama walirraa ajajamnee jaamuun yaala fayyaa gahaa osoo hin argatiin amma ammaatti dararamaa jiru. Yeroo dabre obbo Baqqalaa Garbaa hedduu dhukkubsachuun mana yaalaa dhuunfaatti akka geeffamuuf manni murtii ajajaa dabarsullee dirqamaan gara hospitaala humna waraanaatti geeffamee ture. Haa ta'u malee obbo Baqqalaan erga hospitaala waraanaa mootummaatti geeffameen booda ambulaansii keessaa buudiduun yaala malee gara Qaallittiitti deebisan. Ajajni manni murtii akka hospitaala dhuunfaatti yaalamu guyyoota dura ajajee haqame hospitaala mootummaatti yaalamu gaafatamus kufaa taasisee jira. Hayyoonni kunneen amma guyyaa har'aatti yaala fayyaa osoo hin argatin jiru. Gama biraatiin guyyaa har'aa obbo Jawaar Mohammed, Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa faan mana murtii waliigalaa federaalaa kan caffee araaratti dhiyaachuuf kan ajajaman yoo ta'u ajajaa olii dhufee sababaa jedhuun akka hin deemne dhorkaman. Maqaa ajajaa gubbaa dhufee jedhuun shirri guddaan hayyoota Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiran irratti raawwatamaa jira. Obbo Jawaar Mohammed faan qaamaan dhiyaatanii akka falmii gaggeessan manni murtii ajajee waan tureef abbootiin seeraa ta'anii eeganii turan. Qaamni olaanaan ammoo Jawaar Mohammed faa Qaallittii keessaa eessallee akka hin deemne waan ajajeef falmii mana murtiitti godhamaa jaamee yaadame hanga ammaatti osoo hin godhamin jira. Manni murtii si'a 5 obbo Baqqalaa Garbaa akka dhuunfaan yaalamu ajajaa dabarsuus sababaa xalayaa abbaan alangaa federaalaa Gideon Ximooxiyoos barreessan hanga ammaatti osoo hin yaalamin jiran.